arraantana biyya keessa abbaan barbaade arra kaatee ati yoo abbaa qabeenyaa taate maqaa abbaa ootiini taajirte jee amma akka durii namni si ari'u hin jiru akka gaafa wayyaanee ni jira hin jiru ka'ii dalagadhu carraaqadhu ni dandeessa guddadhu nama akkana je'uun barbaada malee hawaasni nama galgalaa ganama shiroon teessoo giddan qabdu lukkuun tee miilli cabaadha harreen tee ijji jaamtuudha waan akkana nama je'uun fedha hawaasni dhugaa isinitti himna hawaasni furmaata fedha ammas yoo abiyyuma kanaaw achirraa kaafnee nama biraa keenya jenne maali namni sun abjuun inni qabu maali karoorri inni qabu yaanni inni qabu maali akkuma isaa saforqi ta'uu deema moo maali garagarummaan isaa kanaafi ummanni dammaqaa jira so wanni dorrobsuu dhorke sochiin booda kana deemaa jiru achi siquu didde itti neexa marshii hin dalaydu achi takka itti neexa hin dalaydu lama itti neexa hin dalaydu sadii itti neexa hin dalaydu okay sagaleen tiini jirti Ibrahim Hussein Galatoom kijibaa jee daammi sina dhagaa jira jechuudha so niin dhagahamaa jira so kanaafuu wannummaan qabsoo baranaa akka isiin hin ulfooyne godhe akka isiin hin dorrobne godhe waa takka boo'ichaa fi istirateejii malee deemaa jirti ammas karaa dur irra deemaa wanni argannu hin jiru is never ever is not gonna work ta duraatti milkoofne lammaffaa hin dalaytu dhabamte so kanaafuu warreen abjuudhaan dhadhaa dhuguu barbaadan gama keessanii deebi'a qalbii teessanii deebi'a oromoon oromoo caaltu hin jirtu nuti marroo angorra kaa'uuf hin qabsoofne Jawaar Mohammad angorra kaa'uuf hin qabsoofne Abiy Ahmed abbaa fedhe haa bulchu garuu biitti sun haanuma deemtu fuuldura rakkoo qabdu wajjillee rakkoo isii wallaannachaa deemtu biyya East Afrikaa keessaa guddooti populationaan guddoo lafaan guddoo so kanaaf ummanni keenya biyya san irratti arraantan abbaa angoo tahee akka angoon qabne akka nu jaamsuu barbaadan ifirra dammaqee ummanni barachuu qaba sinigalee so kanaafuu qabsoon barana wanni dorrobuu diddeef qabsoo oromootu harkaa qaba oromootu bulchaa jira galatoomi Hashim Madi galatoomi waan Ameerikaanisteef kanaaf qabsoon barana ummanni keenyaas dammaqee jira ummanni keenya qabsoo seenaa dubbachaa jiru walumaan qabsoo tana waggaa 15 oofaa turre warri lafarraa lubbuu isaa kan jira warri qabeenyaan deeggaranii jira warri sagalee ta'uun deeggaranii jira warri karaa adda addaatiin deeggaranii jira gaafa sannuu milkooftee jirti alhamdulillah itti milkoofnee jirra barana hoo maaliif nutitti maaliif maarshiin seenuu dide bonni seenuu diddeef ka biyya bulchaa jiru oromoodha ka angoo harkaa qabu oromoo ka qabeenya dhufaa jiru oromoodha yaa dhugaadha rakkoon jira rakkoon zayitii rakkoon sukaraa rakkoon saamunaa rakkoon cinqiin hedduu jira dhugaadha rakkoon bulchiinsa gaarii dhabu akka gaarii jira yoo arrumaanii ka'ee bulchiinsa gaarii kana diigeetiin haarawa jaaree jette biyya firra diita kanaaf tooftaadhaan wanni kunis suutan jala yoo hiikamaa deeme malee arrumaan takkittuma lafaa kaanee haajii sinuu korraapshina kanaas haa balleessinuu hin ja'amu mootummaan kuni waggaa meeqatti fudhata jijjiiramni dhufuudhaaf waggaa meeqatti fudhata abbaan fedhe maajikiidhaan ka jijjiirama fiduu danda'u hin jiru abbaan fedhe yoo arratti dabree seene rakkoo ummata guyyaa boruu hiikuu hin danda'u rakkoon katti hiikamtu tartiibaan jalaan hujii namaa uumuudhaaf infraastiraakcharii jaaruu baay'isuudhaan waan adda addaa gochuudhaan rakkoon furamaa deemti rakkoon akka nuu furamtu barbaadan akkasan lammaffaa siyaasaa dhiisu siyaasaa keessaa bahu siyaasaan qonqoo siin taatu siyaasaan daabboo siin taatu siyaasaan waa takka siin gootu jiruu teetii irratti fookas godhi akkamittiin dalagadhee jiraadhaa akkamittiin if jijjiirarra fookas gochuu qabda jechuudha kana ka jijjiirama sii fiduu danda'u gaafa jijjiirama mataa keetirra fidde maatii keetiif fidde biyya keetiif saba keetiif ollaa keetiif taata mataa keetiifuu jijjiirama osoo hin qabaanne waa'ee biyyaa dubbachuun maal eessaa dhufa if danda'e dura kana ajandaan lammaffaa waa'ee faayidaa mormitootaa haga biittituun jaaramtuu ni barbaachisa especially namoonni waggaa ala ta'anii akkanatti galgalaa ganama wannaa ja'an mootummaan ifa arga mootummaan bakkiti rakkoon jirti silaa miidiyaan kiyyan dubbatu abalufaan akkana ja'an haa bakka san dafaati furmaatatti godhan huno akkuma amma paarlaamarra fidanii barsiisotaas fidanii doktorotaas fidanii dubbisiisaa jiran kana warri mormu kun jiraachuun isaanii faayidaa guddaa qaba mootummaadhaaf maaliif jennaan
bakka rakkoon jirtu isaanitti ergama isaan immoo mootummaan isaanirraa argataa jechuun free information free gaazexeenya jechuudha gaazexeenyaa free jechuudha kanneen kanaaf jiraachuun isaanii faayidaa isaaniitu irra guddaadha mootummaadhaaf miidhaa isaaniirra maaliif jennaan amma uummanninis tokkoffaa hojittis amanaa jira dalagattis amanaa jira dalagaan deemaa jira dalagaan mootummaa kanas jaaj godhee waliin deemaa jira uummanni isinii galee kanaaf mormitoonni immoo jiraachuun isaanii akka gaazexeessaa rakkoo jirtu namatti akeekuu yookaan namatti eeruu jechuudha kanaaf faayidaan isaanii faayidaa gaariidha faayidaan mormitoota hedduu barbaachisaadha kanaaf hin jibbina Dr. Ittaanaas haa ta'uu Jawaar Mahammadiis haa ta'uu eenyu maqaan isaa eenyu haanillee mormituu miti rakkoo qaba eenyu maqaan isaa hedduu jira haanuma jiraatan jiraachuun isaanii faayidaa guddaa qaba biyya ijaaruu keessatti taa'anii mormuun biyyaaf faayidaa guddaa qaba bakka gariitti xiqqishoo kararraa bahan malee bakka gariitti waan gaariidha kanaaf jara keenya wanni amma deemaa jiru kun dhugaan Oromoon ifin boonuu qabdi Oromoon ifitti boonuu qabdi an dhugaan isiniim Oromoon ifitti boonuu qabdi gadaa Oromoon bulchitu keessatti addunyaan harka dhawaafii jirtu waan gaarii biqiltuu dhaabuu haa ta'uu koriidarii ijaaruu haa ta'uu riizoortii ijaaruu haa ta'uu warshaa dhaabuu haa ta'uu warshaa konkolaataa haa ta'uu warshaa diroonii haa ta'uu warshaa xiyyiitii haa ta'uu waan hundatti harka tokkoon misoomsaa harka tokkoon qamadii qotaa harka tokkoon because yoo akkana hin taane akka isin jettan akka qilleensa Facebook kanatti waan guyyaa takkatti akkanuma maajikiin ta'uu miti waan hojii barbaadu waan humna barbaadu waan istiraatejii tokkummaa barbaadu kanaaf aynoo naagala namoonni hedduun waan kalee jenne akkamitti irra deebinee arra dubbannaa waan kalee arrabsine akkam jenne no akkasii mijjara keenya siyaasaan dhaabbiin qabdu in amanina warri siyaasaa ijjennoon qabu warri siyaasaa xawal waalleedha warri siyaasaa yoo fedhe amma si garagala ammuma achii dhaqee osoo ati asii ba'idu bakka biraatiin ba hin amanina warra siyaasaa hin amanina sinigala so nuti arralle sagalee ummataati waan biyyaaf tole oggaa gareni faarsina waan biyyaaf hin tolle oggaa gares ni dubbanna warre immoo biyyaaf gizee waan gaarii dubbatan waan gaarii dubbatte jenna waan hamtuudha jennee itti himuu qabna jechuudha sani ala immoo qilleensi Facebook kun akkanuma ifraasa akkanuma if cinqa kanaaf dhabamnee dhufna amma boodallee qabsoon teenya qabsoon warri arrabsee bulaa akka isiin hin dorrobne shira guddaa irra akka isiin hin dorrobne akka isiin gara tokko siquu hin dandeenye maaliif wannaan qabdu kaayoon qabdu waan gaariin qabdu istiraatejii bareedaan qabdu pilaanan qabdu hegeree boruuf waan gootuun qabdu kanaaf qabsoon tun nun baaftu jennee firraa jalaa dhaabbanne jechuudha maal naan ja'anii minaamin osoo hin taane biyya irra dursine jechuudha biyya caala maal naan ja'anii na arrabsanii arraba kiyyarra biyya santu irra caala biiti sun arraan tan Adaanech Abeebee mudhii isii hidhatteeti Finfinnee guddisaa jirti Finfinneen ta'e eenyuti arraan tana wanni Oromiyaa irra gaggeeffamaa jiru investimentiin dilli kun eenyuti ka ilmaan Oromooti boru Oromomaatu itti hafa Oromomaaf gaariidha immoo an boru biititiyya ollaa Yamaniitiin Eertiraatiin Suudaaniin Somaaliyaa Jibuutii biyyoota siviil waariin unkuraman tana jidduu teessee ummata guddaa kana qabattee waan takka hin qabaanne biitituun haa diigamtu jechuun sirrii miti hin deeggarotan kanaaf haa jallatu haa diriiru wama fedhellee ta'u haa bulchan nama dalaguutu khata haa dalagaallee jiran hojiinis garsaa jiran hojiinis nutti garsaa jiran oduu miti hojiidhaan argaa jira kanaaf waan hojiin agarru kana abadan duran dhaabbannu tanuman isinii dhaamu dhufee qabsoon arrabsee bultoota ammaan booda hin dorrobdullee hin ulfooytullee ni qabsiifnoo barbaaddan akkanuma laffaatan akkanuma boochan ajandaan isin harkaa dhumu ajandaan guddaan bareedaan habiyya ijaaruuti waan amma abiyya akkana kopheedhaan hoffoq jee dhukkee keessa deemaa dalagu galgalaa ganama dhoqqee laaqaa akkana chigginyi dhaabu Adaanech Abeebee dhoqqee laaqaa chigginyi dhaabdu asiin wanni eebbisiiftu kana ajandaan bareedaan ajandaan biyyaaf gaarii kana sigala rabbi galanni haa gahu waggaa 27 dhagaa bu'uuraa wayyaaneen keeyse hunda guurteeti arra dhiirti ogguma eebbisamtu qofa si garsiisaa jirti kanaga kanaan nu bitee bara hujii nama not only talk
dalagaan nu bitatee jira dalagaa dhagaa bu'uuraa wayyaanee waggaa 27 lafarra tarristee guuruu fixuu dadhaban markabni Itoophiyaan bitama ni hatama warshaan faabrikaa sukkaara biliyoona meeqa baajanni ni hatama warshaan xaa'oo ni godhama ni hatama hin jiru amma immoo dhiirti qabdee jirtu waan inumaa hatuu miti khabiraatu itti kadhattee fiddee jaaraa jirti dhiirti harka takkoon misoomsaa arraan tana yoo bishooftu irratti dirreen xayyaara doolaara biliyoona 4 kan nama miliyoona 100 waggatti keessumachu akka Dubaay yoo Oromiyaa irra naa jaarame maali miidhaan isaa yoo arra impaayerri kuush naa jaarame bahara diimaas fudhatee babal'ifachaa deeme maali miidhaan isaa wanni na miidhuun jiru faayidaan argadha jechuudha garuu anarraan ta'uu qabdiin hin taatu hin daleetu abbaa fedhaa ta'u haa dalagu lafa haa qabsiisu nageenya haa dhufu gaafa nageenyi dhufe haa galaatiif filmaataaf caa abbaan barbaadan namuu qe'ee teessanii deemaatii feetan filadha ganaa Itoophiyaa yoo Abiy Ahmed Ali harka teesse waggaa 15 yoo akkana haala kanaan tufe namichi waggaa 7tti akkana jijjiirama fidaa jiru kun waggaa 15 biraa yoo akkanatti fufe Itoophiyaan tan namni hawwu taa'u teessi fuulduraaf tan namni gamaa gamanaa itti ori'u ta'u teessi maaliif jennaan abba dhabde hanga arraatu jaalattee jibbite Itoophiyaan hanga arraa abba dhabde yoo arabni waa sababa maallaqa qabuuf Dubaay akkasi biyya fakkeessa lafa cirrachaa ibidda akkasi azaaba san yoo biyya fakkeessa yoo arra Itoophiyaan abbaa argatte lafa urgooytu tana qilleensa urgaawa yoo akkanatti akkana muka lafa gahaatee firii darbite biqilchu tana keessa qilleensa bareedaa laggeen bareedaa kana abba dhabde hanga arraa yoo nama akkana argatte Itoophiyaan biyya guddoo ta'uu dandeessi fuulduraaf ta'ullee qabdillee arraan tana Oromoon yoo dandeesse arraaraacii ta'uu qabdan malee inumaa isin dura dhaabbachuu hin qabdanii jaan isin warra filmaata kana fiisisee wanni kun akka fuulduratti itti fufu godhuu qabna malee gufuu itti ta'uu hin qabnu never gufuu itti ta'uu hin qabnu tana jala murreessin himna ajandaan ammaan booda qabnu ajandaa babbareedaa waa'ee biyya guddisuuti ajandaan keenya hin dhumatu kanaachi isinis ajandaa keessan itti fufa boo'icha itti fufa cinqii haqaaruu itti fufa nutis ajandaa guddiinsaa haasoin amma booda addunyaa wajjin Afrikaa fakkii ta'u addunyaa irratti karaa adda addaatiin kana addunyaatti ibsina isin immoo fayyaa ta'a nuu jiraadha maaliif gaazexeessaan biyya keessa waan rakkoon dubbanneef bakka rakkoon jirtu waan arguu hin dandeenyeef isin rakkoo waan akeekuu dandeessaniif isin jiraachuun mataan keessanuu faayidaa takka I love you guys mormitoota I love you guys dhugumatti warra mormaa jirtan ani hedduun isin deeggar maal irratti isin deeggar waan takka amma fakkeenyaaf isin complain illee gootan immoo rakkoo takka isin bira dhuftan rakkoo gijee himtan rakkoon tuni furmaata argachuu qabdi mootummaan irratti tarkaanfii fudhatee waan kana tolchaa jechuudha so isiniin kun jiraachuun faayidaan keessan guddaadha kanaaf waan hin dandeenyes hin hiixatina humna teessan olis hin hiixatina ifirras abdiin jirrees abdii guddallee fitti kannina boru ganama Abiy achi keessaa baafnee nuti seennee bakka amma booda biyya bulchina no biyyi way safaa taabo way mana cirracha maali biichi irra taa'anii cirracha irra akkanatti mana taphatan jiisanii jaaran taate biiti no biiti nama sammuu qabu nama istirateejii qabu nama diriimii bareedaa qabu biyya saniif hegeree biyya sanii guddisuu fedhu nama biyyoota addunyaatiin biyya tana wal qixxeessuu fedhuutu biyya san oofuu qaba erga wanni hundi lafa qabatee nyaataaniif dandeenye biitti guddatte san booda paartii lama jajjabaa jaarreeti feenuuf presidential systemii tolfannee san booda wal dorgoomaa akka dimokiraasii fi ripablikaana erga lafa qabsiifne biyya erga Abiy amma immoo hanga Abiy lafa qabsiisu nam tokko ittiin hayyamnu nobody Abiy tanaana qofaa miti kajoo ifi warri alagaatu habashaanuu ni jetti haga Abiyyin qay baharii sanis fuudhee Abbaayis fixee projectii gurguddaa fixee khaxaa'oo fixee khagaazaa fixee waan gurguddaa erga godhe booda as deebine jechuudha qoonqoon gaafeef dandeenye by 2030 qoonqooniif dandeenye ni godhalle abdii irraa qabna because waan je'ee hojiin godhee nu garsiiseeti nuti immoo waan inni gaafa dura dhufu hin beeyneef boo kun daa'ima kunumaan beeku maarree jennee itti duulaa baaneeti no dubbiin akkasii miti proof dhiirti laal gisee waan takka hojiin si garsiifte namaa quudhuu waama jiraati walii quudhuu baruu qabna walii beekuu baruu qabna maaliif deemee ani biititi akka Soomaaliyaa sanitti diigamtee biititi akka Suudaanii bilisummaan jire argattee siviil waariin irraa ta'urra akka Eertiraa diktaatoraan qabamtee ta'urra Abiyyum akkana abjuu qabu kana irra naawoo yaarka dhibba
Maaliif jennaan siyaasaan teenya furmaata argachaa jirtu. Siyaasaan teenya argachaa jirtu. Nuti immoo sammuu moohata kana dadhabnee jira. Sammuu teenya keessa naquu dadhabne. Biyya harkaa qabna jechuun sammuu teenya seenuu didde. Alagaan sitti hinaafee bar Oromoo siitu biyya harkaa basin jedha ati immoo dhagahuun jirtu arguu dadhabde. No immoo an harkaan qabu jetta hin qabu. Ni qabda siin jaa hin qabu jettaati. Sigala. So kanaaf abbaan fedheellee yoo bakka tana dhufe namni guyyaa takka rakkoo biyya sanii furuu danda'u jiru.